Waaqayyoon mana keessanii baay'atu. Waaqayyoon Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan jaallatamtan Waaqayyoon isaa haala hundumaa keessatti hunduma keenya gargaaree nama biyya lafaa kana keessa jiru hunduma isaa irratti hojjetu laatee jiraadhaa jedhee isa jiraachuudhaa fi carraa kana nuu laatee maqaan Waaqayyoon galateeffamu. Gooftaatti gammadaa akkuma asirra jedhamee ani maqaan koo Nura Jedhamuu jedhama. Waggaa kanaan dhufee ani waldaa Calalaqii eeguu waggaa tokko fixaa jira. Lafee duraan hojjechaa ture. Godina Gimbii jalaa aanaa Haaruu ganda Coomgiddoo jedhamuun hojjechaa ture. Iddoo sana waggaa 12 wayii naannaa sanaan hojjedhe. Jaalala isaa ta'ee Waaqayyoo mana isaa keessaa gola isaa keessaa na hojjechiisuun isatti tolaan umurii ijoollummaa kootii kaasee amma jiru kanaatti illee Waaqayyootu na hojjechiisaa jira. 2003 kaasee luba ta'ee luba waldaa ta'ee hojii Waaqayyoo hojjechaa jira. Har'ammoo fuula keessa dura dhaabadhee sagalee Waaqayyoo isiniif ooluuf carraa argachuu kootti ayyaaname Waaqayyo isaa fuula keessa dura dhaabee ulfinni bara baraa haa ta'u. Mul'isa keenyaanii baga gammaddee baga Waaqayyotti si ga'e jechuun jaalladha. Isinis amantoonni waldaa kanaa baga Waaqayyotti si ga'e. Ansaan duwwaaniti kan keessanii mucaa keessanii waan ta'eef waldaa kana keessaa biqilee kun immoo eebba kanaafi baga gammaddanii isin jechuun jaalladha. Hunduma keenya Waaqayyo baga gammachiise carraa kana argachuu kootti Waaqayyoon galateeffachaa sagalee Waaqayyoon isin walii wajjinii qooddan ganama kanaa amma yeroon keenya nuu laatee mee sagalee Waaqayyoon dubbisaa ulfina sagalichaatiif miila keenyaan kaanee dhaabanna. Macaafa qulqulluu keessan baafadhaa. Macaafa raajii Isaayyaasii 58 kudha tokko kaasee amma 12 isa jiru erga dubbisee booddee kadhannee gara sagalicha isinii kunuutti darbaa. Raajii Isaayyaas 58 kudha tokko 12. Ani Waaqayyo yeroo hundaa isinan geggeessaa, lafa gogaa keessatti iyyuu isinan quubsaa. Namummaa keessanis nan jabeessaa. Yommus isin akka iddoo dhaabaa isa yeroo hundaa bishaan qabu, akka burqaa bishaanii isa hin irranne hin taatu. Isa dudii qabee ture hin deebiftu. Hundee isa abaabilii keessan kaan irrattis hin ijaartu. Isin warra isa caccabe deebisan, warra karaa isa duudee ture tottolchitanis hin jedhamtu. Ameen. Ameen. Kadhannaa mataa keenya gadi qabannee yakka kakkaa Waaqayyoo irratti dubbadhu. Yoo Waaqayyoon dubbatu ta'ee komai yaadara keenya nama Waaqayyoon dura dhufee waa Waaqayyo dubbatu utuun dhaga'iin galee nuun taasisuu Waaqayyo. Ameen. Jadi atau bukan di sini kan, bukan bisa berdoa kepada kita, jadi bisa berdoa bukan. Tapi kisah kepada kisah dari kita, nanti lupa ke ya dia itu dari Yesus. Nanti lupa ke berbalik kesayangan. Betul nanti lupa di mana kan kisah kebenaran basi. Betul nanti lupa di mana kan kisah kebenaran basi ya Allah.
saaqamuun dubbii keetii dukkana ibsaa jedhamee caafamee jira. Wanti hundumtuu immoo dubbachuu kee irratti hundaa'a. Ati hin dubbattu yoo ta'e wanti nuti tolu tokko iyyuu hin jiru. Yoo ati dubbatte garuu wanti qajeele tokko iyyuu hin jiru. Dubbattee dukkana ibsuu nama dhagee, dubbattee gaara gadi qabuu nama dhagee, dubbattee dachaa wal kaasuu nama dhagee, dubbattee bu'aa bayii wal qixxeessuu nama dhagee, dubbattee du'a nama oolchuu nama dhageeti, dubbattee jireenya namaa eebbisuu nama dhageeti. Nuti addanatti kan walitti qabamne sabni kee warra sirraa dhageenyee dubbii kee dhaggeeffannee jiraannee dhufneedha. Biyya lafaa kanarraa wanti nuu tole jiru dubbii kee malee. Lafa hojjennu nuu tole miti. Lafarra deemnu nuu tole miti. Qilleensa keessa jiraannu nuu tole miti. Wanti nuu tole jiru ati nutti tollaan, ati nutti dubbannaan, lafti kun tole jettee nu baate. Qilleensi kun kan inni nuu ta'e kanati waan ati nutti dubbatteefi. Dubbattee namaa qajeelchitaa. Ati dubbattu taanaan guyyaan nutti dukkanaa. Ati dubbattu taanaan isa nyaanne nuun si baa'u. Ati nutti dubbattu taanaan isa nuti uffannutu nutti dho'u. Ati nutti dubbattu taanaan fuulli keenya nutti dukkanaa. Ati dubbannaan garuu inni dukkanuu hin ba'a. Nuti dubbachuu kee barbaannee kaanee dhaabanne. Nuti dubbachuu kee barbaannee gara kee dhaggeeffataa jirra. Nu barsiisi. Barsiisaan inni dhufa jedhamee caafamee jira. Barsiisa nu barsiisi. Yesuus nu barsiisi. Hafuura keessa nu barsiisu nu ergiyee. Namni tokkoyyuu qoramaan taa'in. Namni tokkoyyuu dhiphachaan taa'in. Namni tokkoyyuu waraanamaan taa'in. Namni tokkoyyuu yaada badaan taa'in. Yeroo sagalee kee dubbatan, yeroo mana kee dhufan kana kan namatti duudu, sammuu namaa kana kan olii gadi humbulaa, kan namaa kana keessa kana deemu, haramee kan nama nyaatu. Humnoonni akkasitti baroota dheeraadhaaf jireenya namaatiin taphatan gammadanii si dhaggeeffachuu akka hin dandeenye kan godhan, gurra namaa kan duuchan, dhageettii namaa kan adoochan, Waaqayyicha bara si'anaati jedhamee sagalee kee irratti caafamee inni jiru sun ergaan hamaan yeroo kanaa kaasee lafa kanarra taa'uu hin danda'in. Taa'uu hin danda'in. Yesuus taa'uu hin danda'in. Humna hamaan rukuti yaa Waaqayyo. Humna hamaan rukuti yaa Waaqayyo. Dhibeen jireenya namaa keessa jiraatee nama lolu. Dhibeen jireenya namaa keessa taa'ee nama lolu. Hin teessu kan jedhu, hin dhaabattu kan jedhu, hin kadhattu kan jedhu. Ammumallee dhukkubbii dhanna isaanii keessatti dhaga'aa kan jiran. Yeroo dhaabatan kana dhaabachuu dadhabaa kan jiran. Gaafa ta'an immoo taa'uu kan dadhaban. Hin teessu hin dhaabattu jedhee ittiin taphachaa kan jiru. Humna keetiin sa'aatii kanaaf dhaabu. Oy, hadhaamee. Yesuus hadhaamee. Nama akkasitti cannaqamaa jiran fayyane. Mee banni badhaate keessan fuula Waaqayyo. Ba'aa namarraa fuudhuu nama lakeeti. Jireenya namaa kana tasgabbeessuu nama lakeeti. Nagaa durii jirre sin nama laata. Nagaa addaa qabdati. Nagaan addaa ta'u. Nagaan addaa ta'u yee. Ilaa nama kanarratti nagaan addaa ta'u. Nagaa addaan si kadha. Mee nagaa addaa jedha. Jedhaa dabaladhaati. Jedhaa dabaladhaati. Boqonnaa addaa jedha. Haara galfii addaa jedha. Irratti ta'uudha. Jedhaa dabaladhaa irratti ta'uudha. Si kadhadheera yaa Waaqayyo. Nagaa addaa irratti ta'uun. Boqonnaa addaa irratti ta'uun. Haara galfii addaa irratti ta'uun. Sabi kun uffee adeemu yaa Waaqayyo. Uffee adeemu yaa Waaqayyo. Waan si kadhannee kana tolee waan hojjetuuf si haa galatu. Amma hundumaa ati hiifadhu. Ilma keessa jaallatamaa Yesuusii. Ameen. Tola. Waaqayyotti guddaa gammadaa yeroo waa'ee sagantaa kana yaadus yeroo
kadhatus waan waaqayyoo akka nama kanatti dubbadhuuf keessa bulchee sagalee kanan isinii qooda gammachuudhaan haala jiru dhiibbattanii sabbi jettanii yoo dhaggeeffatan turuudha. Kan tajaajilu waaqayyoo. Namni waaqayyoo ni tajaajilan. Ameen. Namni iddoo waaqayyootti waan namaa godhatan waaqayyoo godhatan jira. Waan waaqayyoo addana jiru dhibeen keenya fayyinan argata. Jireenyi keenya hiikaman argata. Eenyu jira waan ta'eef. Eewuun eenyumni eewuun dura jirra. Waaqayyoon dura jirra. Kanaafi jajjabaachaa dhuma itti fufna. Waa'ee geggeessaa waaqayyoon jiraachuu isa jedhudha. Geggeessaa waaqayyootiin jiraachuu jedheen sagalee waaqayyoo isinii qooda. Gara kutaa nama dubbiseetti gara xumuraatti itti dhufa. Garuu ka'umsi qo'achi. Booddeetti deebi'ee nan dubbisa waan ta'eef almachini. Waa'ee geggeessaa waaqayyootiin jiraachuu. Mi'oonni biyya lafaa kanarraa dhufanii hundi isaanii waan akka kiiboordii kana montaarboo mikseerii baaloo dheeraa jiru waan qabatamaa yoo isinitti hime hundi isaanii maanuwaalii yookiis immoo qajeelcha mataa isaaniitiin wajjin ba'uudhaa babaadha. Qajeelcha isaaniitiin ala hin baane jechuudha. Yoo akka goote akka ta'a, yoo akka goote kana ta'a, yoo kana goote kana ta'a isa jedhu qajeelcha mataa isaa maanuwaalii mataa isaa qaba. Waaqayyo uumama harka isaatiif addumaan immoo sababa fo'atee fi geggeessaa itti hin qabneedha Waaqayyo. Ameen. Randeebiyaa sabaa. Waaqayyo uumama harka isaatiif addumaan immoo saba isaa keessaa immoo saba warra fo'atee ofii isaa barsiisee fi geggeessaa qixxee hin qabne. Yoo geggeessaa dadhabaa jedhe geggeessitoota baay'ee jiru. Garuu geggeessaa qixxee hin qabne Waaqayyo. Sababiin isaa akkuma nama siniin jedhee dhagaa Waaqayyo saba tokko gaafa waamu nama tokko gaafa waamu geggeessaa kootiin bultaa geggeessaa kootiin jiraattaa jedheetiti dubbata. Kutaama keenyarraa iyyuu immoo isiniin geggeessaa jedheetuti yaada dhiyeessa saba isaatiif. Ani Waaqayyo yeroo hundumaa isiniin geggeessaa. Ameen. Mee Waaqayyo yeroo hundumaa na geggeessa jedha. Waaqayyo yeroo hundumaa na geggeessa. Saba isaatti yaada dhiyeessa. Sagalee ergaa saba koo jedhee. Ani yeroo hundumaa isin geggeessa. Yeroo hundaan isin geggeessuu barbaada yaada jedhu qaba. Sabni itti dubbatu kuni akkuma agartanii saba Israa'eliin akka ta'e beekamaadha. Saba Waaqayyo fo'atee biyya lafaatti mul'isuu barbaade saba jiran keessaa sanyii Abrahaam warra ta'an isaanitti dubbata. Seenaa saba kanaa yoo ilaaltanii sabni Israa'el kuni Waaqayyo geggeessummaa isaa sabanitti agarsiise. Geggeessummaa isaa sabanitti agarsiisedha sabni kun. Maal jechuudha kuni? Saba geggeessaa Waaqayyoo hin beekne miti sabni Israa'el. Yeroo isaan ammarra ga'anii Waaqayyo isin geggeessa, yeroo hundumaan immoo isin geggeessuu barbaada sabni itti jedhu kuni saba Waaqayyo geggeessee amaleeffachiise. Garuu immoo dagatan akka ta'e argina. Waan abdiin bakku keessaa sagalee Waaqayyoo keessaa waa'ee saba kanaa wanti nama baay'ee gaddisiisu waggaa 430 biyya Gibxitti dabarsanii sabi sun seera boqonnaa 12 lakkoofsa 40 gaafa dubbistan kana agarra. Waggaa 430 booddee immoo waggaa 40 immoo lafa onaa keessa adeeman. Adeemsa lafa onaa adeemsise Waaqayyo. Isa kana faarfannaa 95 yoo dubbistan hojii ergamoota 13 yoo
dubbistan waan argachuu dandeessanii isa kanatti si qabaatu. Saba kana saba Waaqayyoo geggeesseedha jedhee waan kaasee fi kana kaasaa jira. Inni biraan immoo Waaqayyoo biyya kanaa keessa saba torbaa balleessee lafa isaanii immoo saba Israa'elii saba tokko jedhee saba torba Kana'aan keessaa gadi yaase Waaqayyo. Saba geggeessuuf Waaqayyo waan caalu fida waan ta'eef. Waaqayyo nama geggeessuuf waan caalu qoodama. Gara isa caalutti dabarsa nama geggeessu Waaqayyo. Nama tole jedhee ameen jedhee geggeessaa Waaqayyootiin bulu namatti kasaa jala bulu Waaqayyo waan caalu kennaaf, iddoo caalu filaaf, haala caalu filaaf, jireenya caalu filaaf waan ta'eef iddoo sabni Kana'aan jedhaman sabni torbaan sun jiranii lafa aannan baasu, lafa damma baasu, iddoo mijataadha, qonnaadhaaf kan ta'udha, bareedaadha bakka. Oomisha garaa garaatiif waan ta'udha. Hojjetanii harka duwwaan galan. Waaqayyo gara lafa hojjetanii harka duwwaa galaniiti gara hojjetanii harka guuttatanii galaniitti geessa saba geggeessu. Garri geggeessummaa isaa garamii gara hojjetanii harka duwwaa galaniirraa gara hojjetanii harka guuttatanii galan. Hojjechuun murteessaa. Garuu lafichi lafa ho'aatu ta'uu sana jira. Garri Waaqayyo sabichatti geesse kuni gara lafa ho'aatudha. Lafa irratti hojjetamee argamuu danda'udha waan ta'eef aannaniif damma baasaa jedha. Aannaniif damma baasa jechuun lafaa guurratu jechuu osoo hin taane sa'a bitataa gaagura abbaatti bitaa jechuudha. Sa'a yoo naa ga'uu namaan bituu gaagura waa fuudha. Nagaatti tola. Amma utuu anaaf sittu dhaqetee iyyuu horsiisa kan isaatiif ta'a jechuudha. Horii aannaniitiif lafichi ta'a jechuudha. Malee lafaa guurratu miti. Walii galee makan. Yoo walii galee malee fagoon deemu ameen jedhanii kanatti. Kanaatiif iddoon kun iddoo akkasiitii jedhe mee keessa deebii macaafa seera keessa deebii boqonnaa torbaa lakkoofsa tokkorraa sagalee jiru akka jedha isa nan dubbisaa. Saba torba achi keessaa baasuusaa in agarra. Macaafa seera keessa deebii boqonnaa torbaa lakkoofsa tokko akka jedhu. Waaqayyo gooftaan kee biyyaatti galtee qabachuuf jettu yommuu si geessu biyyicha keessaa Heetota tokko, Girgaashota lama, Amoorota sadii, Kanaanota afur, Firiizota shan, Hiiwota ja'a, Yebuusota torba. Saba si caalaa baay'atanii fi jajjabaatan saba baay'ee kana torban si duraa oofee hin baasaa. Oofeen si duraa baasaa jedhanii jedhu sabiidha. Hataa uwwaa oofu waaqe. Ameen jedhaa ameen yoo itti adiin oofa waaqe. Saba si caalaa jabootaan kananiin oofee si duraa baasee laficha siilaadha jedhe. Ilaa kuni yeroo geggeessaa Waaqayyootiin isaan jiraataniin macaafa hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 19 yoo dubbistan kana deebitanii nagarra. Haa ta'u malee sabi kuni adeemsa keessaa karaarraa jiru jalqaba. Geggeessaa Waaqayyoo jalaa bahuu jalqaba. Karaarraa dhaggeeffataa danbiitti laata. Adeemsa keessa sabichi maal jalqabee geggeessaa Waaqayyoo jalaa bahuu jalqaba. Waaqayyo akkatti sabicha geggeessu kan sabasaa waan amaleeffachiise qaba. Jireenya amaleeffachiise qaba. Waaqeffannaa amaleeffachiise qaba. Hojii amaleeffachiise qaba yookiin jireenya godheef qaba. Yuunikiidha saba biyya lafaarra jiran keessaa saba Waaqayyoo jedhamanii beekamu waan ta'eef saba baay'ee addaadha sabi sun. Hormuu isaan hawwatu. Haa ta'u iyyuu malee sabichi akka Waaqayyo barbaadutti geggeessaa Waaqayyoo jala buluurraa hadhaa dhufe balleessaa adda addaa fudhachaa dhufe. Keessumaa waan ani isinii kaasu keessaa sabni Israa'elii
hamma bara Saamu'eelitti mootiin isaanii Waaqayyoon ture mootiin qaban olloonni isaanii mootii qabu kan isaan geggeessu sabni Israa'el garuu mootiin qaban ture haa ta'u malee sababi naa fakkaachuudhaan mootiinuu Moosisi jedhanii Saamu'eeliin akka isaan rakkisan akka isaan nuufiti mootii nus ollaa keenya fakkaannaa jedhan Waaqayyo sabicha ollaa fakkaachisuun barbaadu sabichi garuu ollaa fakkaachuu barbaadu. Waaqayyo sabicha jireenya biyyi jiraatan jenne haa ta'u malee sabichi garuu jireenya biyyi jiraadhaa jedhe. Maalan isinitti agarsiisaa jira sabichi harka Waaqayyoo keessaa aqaaqatee ba'uusaa inni tijjette naan ta'uu san jedhe naa ta'a jechuusaa isan barbaade ta'a malee inni itti barbaadu naan ta'u jechuusaa inni itti naan jedhu hin ta'u jechuusaa adeemsa yommaa jalqabu sagalee Waaqayyoo irraa hin agarra. Isa tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 8 lakkoofsa 5 akkas jedhaan dubbisaa. Saamu'eel isa tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 8 lakkoofsa 5 akka jedhu. 8:5 jaarsoliin suni Saamu'eeliin keessa jaarsolii kidanii agarra jechuudha. Kunoo ati dulloomteetta ilmaan kee hojii kee qajeelaa duukaa hin buune sabni kan biraa hundinuu akkuma qabanii amma nuufis firdii kan kennu mootiinuu Moosisi jedhanii jedhan. Mootii barbaaddanuu Moosisi akka saba ollaa keenyaa taanaa biyya makkaannaa mootii mataa keenya nuu Moosisi jedhanii gaafatan. Yoo sagalee Waaqayyoo dubbifne mootii moosifachuu barbaaduun isaanii Saamu'eeliinis Waaqayyoonis hin gammachiifne. Nasreetti na hordofaa. Saamu'eeliin gammachiiseera hin gammachiifne. Akkatti sabni Waaqayyoo deemuu malu sabichi deemuu malu Waaqayyoo laateera. Inni kun waan biraa kunaasaa keessummaan waan barbaachisaa miti. Gaafa kana Waaqayyoo dhaqqus immoo Waaqayyoo si hin barbaanne. Sabichi mootii mataa keenyaa qabaanna ollaa keenya fakkaanna jechuu isaanii sana hin barbaanne. Boqonnaa 8 lakkoofsa 6-7 akka jedha kan dubbisama. 6-7 Waaqayyo Saamu'eel garuu amma nuufis firdii kan kennu mootiinuu Moosisi jechuun isaanii kanatti hin gammanne. Kanaafis Waaqayyoon hin kadhate. Waaqayyo yommuu Saamu'eeliin jarri kun ana isaan irratti moo tuffachuu isaanii malee si tuffachuu isaanii miti. Jarri kun ana isaan irratti moo tuffachuu isaaniiti malee si tuffachuu isaaniiti. Ammas waan isaan sitti himatan hundumaa dhaga'iifi. Simiti Saamu'eel keessaa basanii waan ittiin jedhaniiru. Atorree diimataa ta'e. Na beekna. Dulloomteedhaa ittiin jedhan. Bakka dulloomteedhaa kan akka biramaa jiru beeku. Dadhabdeedhaa ittiin dhugan. Firdii nuu laachuu dadhabdee. Maaloo nu gochuu dadhabdee. Kana ta'uu dadhabdee. Amada nama kufee mo'ata taa'uudhaan. Nama kufe maaliin beektu hubamuudhaan kan abbate kan attone asii qaawwee bishaan qallatee waa meeqaasaa namni kufe amala nama hafuuratti kufe amala nama karaa Waaqayyoo irraa kufee dubbii maxinoo tokko ho'isu. Jarri kuni mallattoo kufaatii isaanii kan ittiin argamu keessaa inni tokko hubamuudhaan ijoolleen kee gara godhanii ati moo dulloomte firdii qajeelina nama nuudhaatu barbaannaa kana ta'ee ollaa keenya fakkaanna maal akka biyyaatti deemna jedhaniititi ergaa isaanii booddee Saamu'eel egaa Waaqayyoodhaan jarri kun na tuffatanii isa jedhu yaadee dhaqe. Waaqayyoon akka jedhe si tuffatan miti na tuffatanii jedhe. Sabii Waaqayyoon geggeessummaa isaa tuffatu miidhama jedha.
Bala hamaa keessa bu'a sabii Waaqayyoon tuffatu. Waaqayyoon karaa isaarraa jallatanii akeeka isaa dhiisanii jallachuu jechuun Waaqayyoon tuffachuu. Bakka garanni itti hiikame agartanii, garanni itti ibsu agartanii, isa kana gaafa laallu Waaqayyo egaa fedha isaa miti ayyama isaa godhee. Dhageessaniittu maal isaa miti? Maal isaa miti? Erga isaan jedhanii immoo maal godhee? Hin ayyame. Wanti fedha Waaqayyoo guutuu ta'e keessa, waan fedha Waaqayyoo guutuu ta'e keessa wanti nu miidhu. Waan fedha Waaqayyoo hin taane, waan nuyi barbaanneef Waaqayyo nuu godhu keessa, nu ayyamu keessa garuu nuu ta'eera rakkina qaba. Rakkina qaba. Ani hin barbaanne garuu siifa ta'uu qaba. Hin ayyameef fedha isaa guutuu miti. Ayyama isaa dagalu. Miirri sabichitti dhiyaachaa jiru miira keennaa deebi'u miti waan ta'eef Waaqayyo immoo saba isaa akkaataan ittiin bulchuu itti mee gaafa jedhu egaa karaa mataa keenya bu'ii egaa akka barbaadde siifa ta'uu qaba. Amma kun maal miti hin miidhe jala sana yaadaran Waaqayyo yaada isaa nu barbaachisu. Ta'us Waaqayyo egaa fedha isaa jalatti hayyameef garuu jireenya isaanii irratti dhiibbaa gadhee akka qabu durfamee akka hubachiifamanitti. Egaa akka ittiin jedhe haa ta'uufi akka gootu jedhe. Dubbiin kun garuu gadhee ta'a. Dursiitii itti mile. Dursiitii itti misanii jedhe sadan dubbisa kitaaba qulqulluu irraa 8 sagalee dubbisa dhaggeeffadhaa. Ati garuu waan isaan sitti himatan dhaga'i. Haa ta'uyyuu malee mootiin isaan irratti mo'u maal gochuuf akka jiru cimsii of isaanii eeggachiisi jedhee. Ilaa fedha dhaggeeffadhaa. Ollaa fakkaachuudhaan akka namoota kan biroo taana jechuu isaaniitti miti bakka raawwatuuf fiixa baasii bakka. Garuu maal goota beektaatti jedhee wanti inni gochuudhaan maa inni namni dhufee mootii ta'u sun mootii ta'ee iddoo erga qabatee booddee maal gochuun akka sarara jiru cimsii of eeggachiisii jedhe maal godha mootiin sunii isa jedhu isa tokkoffaa isaa boqonnaa 8 lakkoofsa 11 amma 20tti isa jiru gaarii godhee dubbata isa kan dubbisaa isinii jedhu tarii yeroo qaqqabamuu dandeessu waan ta'eef ayyaanni nu baay'atu jedhe ayyaanni nu baay'atu jedhe isa tokkoffaa isaa 8:11 hin dubbisu ilma dubbina jedhe egaa Yesuus gooftaa yommuu saamee dubbii Waaqayyoo isatti dubbatee hundumaa namoota mootii akka isaanii moosisu isa gaafatanii itti himu. Itti fufees mootichi isin irratti mo'uuf jiru ilmaan keessan fudhatee loltoota konkolaataadhaaf fardaan lolaniif konkolaataa sana dura kan kaatan isaanii godhatu. Isaan keessaa gara kaan immoo hangafa 50 maasii isaa kan qotanii midhaan kan makaranii mi'a lolaa fi mi'a konkolaataa kan tolchisiifatan isaan hin godhatan. Dubartoota keessan fudhatee urgooftuu dibataa ittoodhaaf buddeena hin tolchisiifatan. Maasii keessan dhaabaa wayinii keessan dhaabaa ejersaa keessan isa qaalu fudhatee hojjetoota isaatiif hin kenna. Sanyii midhaan keessanii keessaa wayinii keessan keessaa keessaa tokko fudhatee hojjetoota isaa warra gurguddootaa fi warra isaaf ergamaniif hin kenna. Dargaggoota keessan keessaa warra qaalan hojjetoota keessan warra dhiiraa fi warra dubartii harroota keessan fudhatee hojii ofii isaatiin hojjechiifata. Bushaayee keessan keessaa tokko hin fudhatama. Inni iyyuu hojjetoota isaa isin hin godhata. Yeroo sanatti sababii mootii keessan isa ofii keessanii fo'attanii hin iyyitu. Yeroo sanatti sababii mootii keessan isa ofii keessanii fo'attanii hin iyyitu. Gaafas garuu Waaqayyo maa isinii hin deebisu jedhe.
Gurgurtuu gara maaliitti dhufu? Gara mootii mootii bachuutti dhufu. Isinii haa ta'u garuu mootiin isin moosifatan kun maal godhaa? Kana si gaafatan, kana si gaafatan, kana si gaafatan listi godheetiti hafee dura keenyaan isaanoo waan yeroo sana barbaadan guuttachuu qofaa waan xiyyeeffatanii fi bu'aa isaa malee miidhaan isaa itti mul'an. Yoo itti mameera ta'eyyuu itti mul'an. Tokko lama sadii jedhamee gati tarreeffamee itti mameera yoo ta'eyyuu itti mul'an. Dhuguma miidhaa qaba jedhanii yaadu. Haa ta'u maqaa jedhan. Yooma wanti kun ta'eyyuu akka ta'ameenaan haa ta'u jedhan. Egaa jedhe inni iyyitu gaafa sana Waaqayyo siniif birmatu. Du'aa oolchuu Waaqayyo. Bakka keessa mirgaa kaasaa yaa Waaqayyo jedhaa. Geggeessaa kee dhala deemeedha. Jireenyi koo akka hin banne jedhaa. Yaa Waaqayyo jedhaa jabeessaati ammayyuu. Geggeessaa kee ala jiraadhee jedhaa. Miidhamee jedhaa. Miidhama keessa jirutti iyyee jedhaa. Iyyi koo dhaga'amu akka hin dadhabne na oolchi jedhaa. Ameen jennu wal geenye. Du'aa oolchu Waaqayyo. Amma isintu barbaade ani isinii hin barbaanne. Anati isinii file miti. Isintu ofii keessanii filate waan ta'eef inni iyyitu gaaf tokko jedhe. Sadi geggeessaa Waaqayyoo tuffatee karaa biraarra goru inni iyya. Inni iyya. Iyya Waaqayyo hin birmanneefi. Iyya Waaqayyo hin birmanneefi. Mucaa tokkotu hin ga'isa. Hin ga'isa qalbii kana baay'isa. Kadhannaa sina keessaa, waan hundumaa sina keessaa. Naa yeroo tokko namoonni waldaadhaa galan bishaanii jedhamni bakkee guutee roobeetu waldaa jedhanii roobee baadiyyaadhaa gamana guutee namni nooraa seetti lama socho'u itti baraniiru waan ta'eef sassaabbatanii akkas jedhaa ce'u warra Yesuusin jedhanii kadhannaa dhagan waan ta'eef ilma ce'an. Isaan wal duukaan ce'ee gaafa inni sakkuma jira Yesuusin gooftaan dhagaa jedhee gagee gaafa walakkaa ga'u irraa qabu maal gooftaan inni irraa qalbii miti. Kanaan dura maal godha waan ta'eef hin qalda waan ta'eef Waaqayyo jallootatti jalloonni yeroo isaanii rakkinaamaa keessa galanii itti kolfaadhanii ture. Majaafata keedhaa maal itti kolfaadha Waaqayyo. Agartanii waan ani isin itti beekana lakkii dhiisaa jedhe Waaqayyo inni himnu jedhe sabichi lakkii dhiisaa jedhe gaangoo dhagaa mootiin isin moosifattan kun akkas isin godha gaa'e. Akka kana isin godha gaalaa jedhe. Ani immoo gaafa sana Waaqayyo immoo isin jalaa hin hawwaatu jedhe. Macaafa qulqulluu yoo dubbistanii isa tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 12:18 irratti inni iyyitu jedhe garuu isin hin dhaga'u jedhe. Isa tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 12:19 irratti jaarsummaa dhaga'u. Jaarsummaa lama dhagan. Gaabbiif maaloon gaabbiin boodee jedhan guddaa bara maalolee guddaa ba'a waan areesii kan mul'atu ture jedhe Phaawulos yaadaan ta'e namni yoo balaa keessa bu'ee utuu nagaa qabuun nagaa Waaqayyo ameen jennuun yeroo kamii nagaa wayu yeroo kam nagaa wayu yeroo fayyaa nagaa wayu utumaati keenya fayyaatti nagaa wayu Tujuh dia bayar juga tahu baju. Amannya pun nak kira sama. Ini juga apa jadi semua masalah orang bisa dua. Ibarat boti itu mesti bakal ulangi dalam kamera. Aman boti ini, boti ini aku mah sampai wah karena sampai kalau saya di pada sana turun bahu deh, wala jaga deh, kota sudah datang deh, hidup dengan dia deh. Ada orang itu mana? Ada kota Manambo, garasi yang berjaga, karena yang berjaga itu malu itu. Bantu dia kerja, malu dah sama ini muda kaya. Ini bantu dia lagi video itu muda itu. Wakil
jireenya isaaniirraa Waaqayyo akkas jedhee macaafa Raajii Ermiyaasii boqonnaa 2 lakkoofsa 17 akka jedhe. Yaa Israa'el, ana Waaqayyo gooftaa kee isa baricha sanaa karaarraa si geggeessaa ture dhiisuu keetiin kana hundumaa ofitti fidde mitiiree jedhe. Yaa Israa'el, ana Waaqayyo gooftaa kee isa baricha sanaa karaa irraa si geggeessaa ture dhiisuu keetiin kana hundumaa ofitti fidde mitiiree jedhe. Saba Waaqayyoo geggeessaa Waaqayyoo jala jiraachuu dadhabuun rakkina nutti fida. Nama si bira jiru harkaan qabaate itti himaa geggeessaa Waaqayyoo jala jiraachuu dadhabuun jedha. Rakkina sitti fidaa'edha. Ilaa dhugaadha. Kana jabeessuun nu darba. Kun isin dhukkubuu qaba. Kun isin dhukkubee isin dhagaamu. Na dhukkubee natti dhagaamu taanaan balaa gajeera. Geggeessaa Waaqayyoo jala jiraachuu dadhabuun mana keenyatti rakkina fida. Biyya keenyatti maal fida? Rakkina fida. Fayyaa keenyatti maal fida? Rakkina fida. Rakkinoonni addunyaa kanarraa baay'een isaa boqqola maani hundi isaayyuu eessaa dhufe beektu? Eessaa dhufe? Waaqayyoon geggeessaa isaa jala jiraachuu dadhabuurraa dhufe rakkinoonni jiran kun. Wanti nuyi addana koo, mataa koo, garaa koo, dugda koo, maaloo koo jedhu hundi isaa dambeele, nanneewwan, dandaa maalan ta'e kan jedhu kun dhufteensaa kan dhufaatiinsaa eessaa dhufe yoo jettan sabni Waaqayyoo geggeessaa Waaqayyoo jala buluu dadhabuurraa kan ka'e kan dhufedha baay'eesaa. Jedha geggeessaa Waaqayyoo jala buluu dadhabuudhaan kan dhufe. Egaa Waaqayyoon geggeeffamuu dadhabuun ilmaan namaa irratti balaa gaggadhee fida. Balaa gaggadhee fida. Sagalee Waaqayyoodha Isaayyaas 52 yoo dubbistan, Isaayyaas 66 yoo dubbistan sagalee kana kan fakkaatu argitu hin dhageessu kan. Isaayyaas 52, Isaayyaas 66 yoo agartan kana hunda arguu dandeessu. Egaa qoonni keenya maaliree isa jedhutti ni sibbide. Qoonni keenya maali? Ani nagaama miti. Ani akka nama tokkootti ani yoon ofii kootii jedhe geggeessaa Waaqayyoo jala jiraachuu fo'achuu kooti. Ani isin geggeessaa Waaqayyoo jala ooltanii buluudha. Isaan baatanii galuudha. Isaan baatanii galuudha. Geggeessaa Waaqayyoo keessa namni jiru homaa tokko iyyuu ta'u jedhan. Geggeessaa Waaqayyootiin buluu jechuun maal jechuudha? Qajeelfama Waaqayyoo kennu fudhachuun maal gochuun akka wayyu beekuudha geggeessaa Waaqayyoon jiraachuun. Mee kana naa wajjin jedhaa geggeessaa Waaqayyoon jiraachuun jedhaa. Qajeelfama Waaqayyoo kennu fudhachuuni jedhaa. Maal gochuun akka wayyu beekuudha jedhaa. Ameen. Jarri kuni maal gochuun akka isaan irra jiru Waaqayyo itti beeramotti dhimma. Itti beera miidhaa qaba jedhee itti beeramotti dhimma. Itti beera inni iyyitu jedhee itti beeramotti dhimma. Itti beera baraana masaa lakkoo isaa irratti ta'u kuni isin irratti ta'a jedhee dubbannee Waaqayyo dubbateera. Garuu maal godhani? Hindi jedhe. Inni ti jette nuu wayyu. Inni ti nuti dubbatte nuu wayyu. Isa nu jenne nuu wayya. Isa nu murteeffanne nuu wayya jechuurraa kan ka'e balaa kana keessa dabala. Har'a Waaqayyo ergaa nuu qaba. Har'a Waaqayyo ergaa isinii qabayee. Karaa mataa keessanii filattanii kan deemtan yoo jiraattan. Karaa keessa qoraa yaala. Karaa keenya qoree yaala. Akkamitti akti goonu, akkamitti dubbannu, akkamitti jiraannu, akkamitti hojjennu, biiroo keessa akkamitti hojjennu, waldaa keessa akkamitti hojjennu, hawaasa keessa akkamitti hojjennu, rakkina qaba taanaan karaa keessa ilaala. Akka jedhamee sagalee Waaqayyoo. Waaqayyoo harka isaa keessa amaanuu qabu. Beektumni kan harka isaa keessa amaanuu qabu Waaqayyo. Amaanuu qaba Waaqayyo. Amaa harka isaa keessa qaba Waaqayyo. Amaa sammuu isaa keessa qaba Waaqayyo. Hin qabu takka. Hin qabu. Badanii qabu Waaqayyo. Garuu maal jedhu amma jira abbaa mataa isaa kan deebisee. Ilaala qabu. Ani hojii abbaa mataa isaa kan deebisaa.
hojii akka fakkaataatti jechuudha. Maaliif karaa ta'e ilaaluun murteessaa dha beeku? Waaqayyo waan dabalus waan addeessu ni qaba. Waaqayyo yoo iyyuu jedha. Waaqayyo yoo iyyuu jedha. Waaqayyo yoo iyyuu jedha kan jedhe. Kan jedhe kan jedhe. Kan iyyuu eenyu. Kan boo'u eenyu. Kan wawwaatu eenyu. Namni inni waan waaqa kun waaqayyo hojii keessa mataa keessa takka hin deemne. Hojii keessa mataa keessa hin deemne jedhee fannooto midhaneessu miti mataa isaatti fudhate miti. Mataa isaatti fudhate. Amma Yesuus lubbuu kee keessa nama kooti baay'ee fannooto baheera jedhee amma ni dubbate keessa. Amma ni hojjete keessa jallinatti namni deebi'a yoo ta'e gaggeessaa waaqayyoo malee jiraachuutti namni deebi'a yoo ta'e jireenyi namaa hin badana sababa. Karena bayi semua lagi kesediaan dan terkadang dikisah wakil yuti geracun desa, dikisah wakil yuti geracun mali berbaju ebi jirenya nama karena tiga wakil yut aja itu kisah dia jalan. Ilah jirenya kenya karena tiga wakil yut magasi itu kisah dia. Ebi kenya karena tiga wakil yut itu kisah dia. Nagang kenya kallattii waaqayyo nutti agarsiisu keessatti waaqayyo kallattii sitti agarsiisu. Eessa jira eebbi keenya? Waan waaqayyo nurraa barbaadu keessa jira. Isaa buluu danda'u keenya keessa jira eebbi keenya. Eessa hin jiru? Eebbi keessa eessa hin jiru? Laga kamiin hin jiru? Gaara kamiin hin jiru? Baadiyyaa kamiin hin jiru? Magaalaa kamiin hin jiru? Jedhan naqamtee jiru? Finfinnee jiru? Ameerikaa jiru? Eessa hin jiru? Eessa jira eebbi keenya? Waan waaqayyo nurraa barbaadu keessa jira eebbi keenya. Nagaan keenya waan waaqayyo nurraa barbaadu keessa jira. Kana jabeessinee yaaduun nurra jira. Lafa keessa dafee keessa nurra kiyadhaatee akka jedha eebbi koo jedha. Milkaa'ummaan koo jedha. Nagaan koo jedha. Waan waaqayyo natti dubbatu keessa jira jedha. Karaa waaqayyo na abboomu keessa jira jedha. Ilaahi sababa waaqayyo kadhata. Wanti gaarii keessa jira. Gaarummaan waaqayyoo mana keessanii kan ta'u. Gaarummaan waaqayyoo dhala keessanii kan ta'u. Gaarummaan waaqayyoo umurii si lafarra jiraattan kanaaf kan ta'u keessa jira. Kallattii waaqayyo sin agarsiisu. Waaqayyoof tole jedhanii buluu keessa jira dookame jiru. Waaqayyoof tole jedhanii buluun hin jiru taanaan ofiin abdatina. Hangana sinimmoo waaqayyo tole jettanii buluu keessa hin jirtan taanaan ofiin abdatiin. Waaqayyo tole jennee bulaa jirra taanaan of abdachuun bayeessa. Lafarrattis waaqarrattis nutti hin badu. Yaa waaqa waameenaa Davidii dheera. Ilaala dhaggeeffadhaa. Waaqayyo tole jedhanii buluu keessa lafarrattis nutti hin badu, waaqarrattis nutti hin badu. Warri lafarraa isaanitti tole waaqarraa isaanitti tolu warra waaqayyoof tole jedhanii bulanidha. Galanni gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyoof tole jennee gaafa bullu kan qabnu nutti. Waaqayyoof tole jennee yommuu jennu sibeema qabnu tole qaba. Galanni isaa haa ta'u. Namoota tokko tokkoon arga yeroo baay'ee addana jiraachuu dhiisuu danda'a. Waan hundumaa jechuun bakka ana waan kajeelan nyaachuu danda'u. Waaqayyo akkam godhaa waan hundumaa kenneefi odurii kenneefi qabeenya kenneefi appitaayitii jiru. Baadhee malee nyaatu hin jennu. Waaqayyo qabeenya nyaanne yoo laatiin itti fayyadamu tanaan maal lafa dha? Maal nama baadhaa afaan baasaa kuufaa? Galanni isaa Yesuus gooftaadha. Addanaa Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha jabeessaatiin. Ni nama baadhaa haal baadhaa. Baadhaa boqonni baay'ee jira jedhee. Baay'ee kuriyoosi jedhamee hin eebbifamne.
eebbifamne. Kanaafi yoo kanatti fiddan ani naawwan ani gosa nyaadha appitaayitii waan hundumaa sama ture maal ta'e yeroo ashaboon ittiin baay'ee kan dhadhaan keessa bu'u akkuma isaa adaan fudhu waan laa kanatti yaa waaqoodha kana sirraa kaasa waaqayyo kanaan si qorii waaqayyo ameen jedhadhaa mee kana narraa kaasa waaqayyo dha jabeessa gooftaa yesuus namoonni mammaasa tokko mammaa gurmaachisuu sirriin abeenyi gaafa dhufeedha abbaan nyaachisu maqaa yesuus abaasa abeenyi gaafa dhufeedhu namicha maa godha bitaatiisa hin cufaa'e gaafa dhibu maal godha jechuudha ila agar waljala si jalaan darbina beennaa jedha waa godhama ila abbaa fayyadu beekuma beennaa jedha jabeessaa dhime waljala nama nama keenya jala anan jirre muka abbaan akajeessis foon kajeessis maaloo kajeessis idimoo kajeessis maallata kajeessis anan jiru hin jiru as hin jiru as hin jiru as hin jiru as hin jiru hin jiru garuu waan inni kajeelu waan beeku gaafa wanti hundumtuu addana jira wanti filataa jiru hin dasa yoo dhufa Yesuus Kiristoos akka guddaa dha ilaamee jiran kanaan sin qoree akka keessanas qabaatanii eebbisaa kanaan isin qorii waaqa ilaa qabdanii dhabaan hin rakkatinaa maqaa Yesuus qabaattanii itti fayyadamuudhaan dhabuudhaan hin rakkatinaa maqaa Yesuus maal jechuudha gaafa jennu kun eebbi eessa jira baqa isinitti tolee jiraadha maaloo yaa waaqayyo na gargaari gooftaa Yesuus isinitti tolee jiraadha sabana waaqayyo akka inni isinitti tolee jiraattan isinaa taasisu wanti natti balee jiru natti tolee jiraadha kunoo jette mucaa tokko faarfannaa faarfatte isinitti tolee jiraadha maqaa Yesuus Furada amin jira kana narkaa furada amin jira kana narkaa furada isinitti tolee jiraadha maqaa Yesuus egaa kallattii waaqayyo agarsiisu sana keessa jira jechuu barbaadani walumaa gala kutaa lamaan tokko dubbisa dhimma kana ilaalchise waa'ee waaqayyoon hoogganamanii geggeeffamanii jiraatanii eebba achi keessa jiru sagalee waaqayyo keessa macaafa seera uumamaa 26 lakkoofsa 1-4 isa jiru nan dubbisa akka jedhana macaafa seera uumamaa 26 lakkoofsa 1-4 akka jedhu beela isa bara Abrahaam biyyachatti bu'e malee ammas biyyichatti bu'ee ture Isihaaqis gara mandara geeraa dhufee Abimelek mootii Filistiyaa bira dhaqe waaqayyo yommuu Isihaaqitti mul'atee biyya ani sitti himu keessa taa'i malee biyya Gibxitti gad hin bu'in biyya kanatti galaa ta'ii jiraadhu ani si wajjin nan ta'a waaqayyo ameen sin eebbisa ani biyya kana hundumaa siif sanyii keetiif nan kenna ameen biyya kanatti galaa ta'ii maal godhu taa'ii jiraadhu ani si wajjin nan ta'a sin eebbisa sin eebbisa namichi kuni eessa dhaquu barbaada Isihaaqii lafitti dhaquu barbaadu Gibxitti gadi bu'uu barbaadu geeraa keessa beelli waan jiruufi Gibxitti naqadee yaada bara Abrahaamiinis beelli bu'eera dabalee immoo bara Isihaaqis beela bu'e beela sana baqachuudhaaf jecha Isihaaqii imalli isaa gara kamii Gibxitti dhaquu barbaada waaqayyo immoo akkasitti jedhe Isihaaqii inna Gibxitti jedhe asumatti galaa ta'ii jiraadhu ana sittan si wajjin ta'a asumatti si eebbisaa biyyuma rakkina jettu kana keessatti maal si godhu si eebbisa biyya rakkina keessaa baqadha jettu kana keessatti si wajjinan ta'a biyya rakkina beela jettee keessaa baqachuu jettu kana keessatti si wajjinan ta'a si eebbisa sanyii kee guddaa godhaa ilaa yaa jiran lafa nuyi abboomamnee teenye waaqayyo nu wajjin jira lafa nuyi abboomamnee teenye eebbi keenya achi jira lafa nuyi abboomamnee teenye eebbi keenya kakuun keenya achitti dhufa mallisa waaqayyo hin deemin
afurtamii ja'a dubbisa seera uumamaa afurtamii ja'a. Seera uumamaa afurtamii ja'a akka jedhu. Seera uumamaa afurtamii ja'a lakkoofsa tokko kaasee akka jedha ammas. Kanarratti Israa'el waan qabu hundumaa fudhatee ka'ee Bersheebaa dhufee Waaqayyo isa kan Yisihaaq abbaa isaatiif aarsaa qalmaa hin dhiyeesse. Waaqayyo mul'ata halkaniitti Israa'elitti Yaaqoob jedhee dubbatee inni immoo kunoo asan jira jedhe. Gooftaan kunoo ani Waaqayyo isa kan abbaa keetiif ani achitti saba guddaa akka ati taatu waanan godhuuf biyya Gibxiitti gadi bu'uu hin sodaatin. Ameen. Yisihaaqi Gibxiitti gadi bu'uu barbaada. Waaqayyo maalitti jedhe? Nagide. Achitti si wajjin ta'u achitti nagide. Achitti si eebbisu achitti nagide. Achitti nama guddaa si godha miti addanatti nama guddaa taate. Gibxiitti nama guddaa taate miti ati geeraan biyya beekaa keessatti nama guddaa si godha. Yaaqoobiin immoo maal jedhe? Inni immoo Gibxiitti gadi bu'uu sodaata. Isaan immoo maal jedhe? Marraa karaa agarsiisa hin qajeelcha. Ati immoo jedhe gadi bu'ii Gibxiitti jedhe si wajjin gabu asii wajjin immoo achitti saba guddaa si godha. Haleluuyaa maqaa Waaqayyoo ulfaata. Amma eebbi eessa jira? Eebbi biyya si filatamini. Eebbi magaalaa si filatamini. Eebbi lafa si filatamini. Lafa si jaalatamini. Eebbi barakanni jiruuni jireenyi kabaji guddinni lafa Waaqayyo jiraatu jedhe. Yaa Waaqayyo na gargaare. Lafa Waaqayyo jiraatu nuun jedhee dha'ee. Jarri kun warra Waaqayyoon hoogganamanii bulaniidha waan ta'eef maal jedhani? Tolee jedhani. Ila Waaqayyo saba isaaf tolee jedhu hin eebbisa jedhara. Waan nama qaba. Yoo akka inni jedhutti deddeebinee hin bullu ta'e qophaadha wanti duratti ta'u. Yoo nuyi waan inni jedhu tolee jennee irraa wanta ta'e immoo qophaadha ammas wanti ta'u. Qophaadha wanti ta'u. Gara kutaa keenya sinaatti isin deebisi. Gara kutaa keenya sinaatti isin deebisi. Gara kutaa keenyaatti iyyummaan isin deebisu geggeessaa Waaqayyoo keessatti saba geggeessaa isaa jala jiranii fi Waaqayyo waan inni godhu tokko jira. Ilaa jabaadha har'aa kaasnee hin murteeffanna maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Hin murteeffanna. Yerga keessa dargaa kaasa yaa Waaqayyo jedhaa. Dadhabina koorraa kan ka'ee jedhaa. Amma yoonaatti jedhaa. Akka dubbii keetti deddeebine jedhaa. Har'aa kaasee jedhaa Waaqayyoodha. Akka dubbii keetti deddeebi'a jedhaa. Ayyaana naa baay'isi jedhaa. Ameen. Mita banna ameen jedhadha ameen. Ayyaana sinii baay'isu Waaqayyo ila saba geggeessaa isaa jala jiraatuuf Waaqayyo maal godha kan jedhu isinitti beekaa. Saba geggeessaa isaa jala jiraatuuf nama geggeessaa isaa jala jiraatuuf Waaqayyo maal godha? Amma sotti cimamaan dhimma geggeessaa Waaqayyoo jala jiraachuudha malee waa'ee iddoo mijataa miti. Lafti mijattuu hin qabu jedhamu. Lafti mijattuu hin qabu. Abbaan Waaqayyoo jiraachisee abidda keessaa obaasee jiraachisa miti yoo jiraachisuu barbaannaa Waaqayyoo boolla leencaa keessaa obaasee jiraachisa miti yoo lafa keessa jiraachuun hin danda'amne keessatti boonsee nama jiraachisa Waaqayyoo miti yoo galanni beelishaa Waaqayyoo sakka sakka godhana. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Biyyuu sitta badu, laftuu sitta badu, hundumtu acha maqaatu abbaan barbaade waan barbaade jedhu. Ati Waaqayyoodhaa taatee jennaan bultee jennaan si jiraata. Haleluuyaa. Nu jiraata ila Waaqayyo namoota isaaf bulaniif waan godhu qaba kutaawwan ammaarraa waan argeen isinitti himuu jaalladha. Ila lakkoofsa 11 kan jiru sagalee amma achi deebi'een isa sinii qoodee achumaan dhaaba. Isaayyaas 58 lakkoofsa 11 deebi'a.
Waaqayyo isiniin geggeessaa erga jedhee booddee lama yoo isin geggeessummaa koo jala jiraattanii maalan isinii godha jedhe lakkoofsa jalqabaa gara jalqabaa isaarraa isinan quubsaa jedhe. Maalan isin godha jedhe isinan quubsa. Namni Waaqayyo na quubsa ameen jedhu. Lafa gogaa keessatti iyyuu isinan quubsaa. Eessattan isin quubsa jedhe? Eessattan isin quubsa jedhe Waaqayyo? Ilaa meeqana nafaadha geggeessaa Waaqayyoo keessatti jedha. Namni qabamee gaafa jiraatu jedha. Lafa onaa keessatti jedha. Quufa jedha. Ameen. Haleluuyaa. Galanni isaa haa ta'u. Lafuma onaa keessatti maal isinii godha jedhe? Isinan quubsa. Haleluuyaa. Isinin quubsa. Lafuma onaa keessatti isin quubsa. Maal fidde gaa lafa onaa? Maal fidde gaa lafa onaa? Lafa onaa jechuun iddoo wanti tokko iyyuu jirre. Lafa onaa duwwaa jedhamu keessatti hojjeta akka namaa abdii hin qabne maaliif hongoota waa'ee keetii waan godhuu qaba yeroo isaa eegee. Yesus gooftaadha. Yesus gooftaadha. Waaqayyo kee inni ittiin geggeeffamtee jiraattu lafa onaa keessatti si quubsa. Namni amanu kana ameen jedhu. Si quubsuudhaaf gara lafa isaatti si geessa qofa miti. Onaa dheedhanii siif garuu iddoo quufaa ta'a. Isinin quubsa jedhe nan quubsa lafa gogaa keessatti iyyuu isin naa bulaa malee isin naa jiraadhaa malee isin karaa koorra adeemaa malee akkan jedhetti naa bulaa malee ani lafa gogaa keessatti iyyuu isinan quubsa. Hoo isin rakkisa kana nama si bukkee jiru harkaan qaba ati Waaqayyoo buli malee jedha. Lafa onaa keessatti si quubsa Waaqayyo jedha. Hin quufta jedha jabeessa amantiidhaan itti himu. Haleluuyaa. Hin quufta dhugaa Waaqayyooti. Hin quufta. Haleluuyaa. Waaqa Waaqayyoo ulfaatu hin quufta. Hin quufta. Har'a kan beelaan hin quufta. Har'a kan beelaan hin quufu gaafa. Waaqayyoo warra har'a beelaan hin quufsa. Hin quufta dhugaa Waaqayyoo. Nabi Waaqayyoo tokko yeroo tokko dhugaa ba'aa turan. Kadhatu Waaqayyoon abdii guddaa isinii ta'a malee taraa diinii isinii taa'aa qabatamaa dhabu. Keessa akka isaan jiran hin beeku. Beela'uu keessa ba'anii jaran beela'uu keessa ba'ee namni sun dhageessaniitu ta'ee hin beeku. Biyyoo tutturqaa'ee nyaata. Girgiddaa manaa irraa sama beektu. Biyyoo isa girgiddaa manaa irraa ba'u. Gaafa bokkaan roobu iddoo maal qaba? Ho'ee qaba. Isa fuudhee biyyoo kana nyaata. Na nyaata. Mana namaa ta'a. Mana namaa ta'a. Namni al tokko tokko Waaqayyoos gataa nama godhu. Akka waan nama bira jiree nama godhu. Akka nama sagantaa nama ajjeesu wayii qabu godha Waaqayyo tokko tokko. Ilaalatanii amma ni biyyoo nyaachuu ka'ee kanaatti gaa'aan isaa. Waaqayyo bara fidee booree boqqoqqee kadhatee itti dubbatee Waaqayyo bara fidee nama beekamaa nama guddaa ta'ee odiiteera beekamaa ta'ee nama cimaa ta'ee seenaan inni darbe sun hafee warri mana isaanii taa'u sunii jedhe kana fudhatanii dhabu zambeelii waliin qabanii dhaqa. Naa wayyaan irra jiru gaamiila nama rakkataa ilaala wayyaa isaa ilaala
sana untuk sana jadi warri ni bira taa'u suni maaloo mucaa kana eessaa argattee jedhanii ollaan gaafa gaafatan kan kooti jedhanii deebi'anii immoo jedhe akka turanii ini kan koo kanaan fakkaatu jechuudha. Wayyaan isa kooti kanaan fakkaatu. Waaqayyo gaafara namaa dabarsa jedhani. Inni dhufe guyyaa Waaqayyo. Haleluuyaa. Inni dhufe guyyaa Waaqayyo. Haleluuyaa. Inni guyyaa Waaqayyo dhaala keessaati. Inni dhufe guyyaa Waaqayyo. Guyyaa Waaqayyo beela biyyoo nama nyaachisu lafatti gadi galana. Akkuma yommuu lafatti gadi dabala Waaqayyo. Namni jedhi waan sina kisaa jiru sirraa lafatti gadi dabala Waaqayyo. Guyyaa Waaqayyo dhufe guyyaa Waaqayyo gaafa tokko furraa hafee haadha manaa fuudhee ijoollee godhatee gaafa tokko natti deebi'e wanti sun jedhe fuula kootti natti dhufe jedhe. Oolaa gabaa ba'ee jedhe oolaa bitee jedhe nan qala. Indaan qo'ee nan qala. Arisii baba Waaqayyo. Waaqoo saarisii baa namni arisii baa Waaqayyo. Ati saanii kee baata gaaf tokko. Dudda rakkinaati bal'inaan sii baasa Waaqayyo. Ijaamoo ijaa kolfaan sii baasa Waaqayyo. Ijaa beelaa quufaan sii baasa Waaqayyo. Kana booddee aleen jedhe oolaan aleen hindaaqqoo aleen aleen moo fuudhee lafa qaqalanii moo fuudhee lafa qaban jedhe deemtoo shikii lafa kee jedhe seetanaa jedhe waan ati gaaf jala gooteedhaan yaa Yesuus koo kana naa godhe nyaatu barbaacha jala. Biyya jarana Waaqayyo nama kuubsa. Waaqayyo nama kuubsa. Waaqayyo beelaa rakkatu hin kuubsa. Waaqayyo beelaa amma rakkatu hin kuubsa. Nama amma manatti gadu qabnee mana nyaata. Waaqayyo tooraadhaan iddoo olaanaa hin laata. Haleluuyaa! Haleluuyaa! Nasa mana nalagyan egaa Waaqayyo sittima. Mana nalagyan Waaqayyo sittima. Waaqayyo bariifayinaan bariisisa. Waaqayyo dhiyeessota fuula hojii keessaa kaasee gurguddoota itti dhageessisa. Eessaa kaasa? Eessaa kaasa? Eessaa kaasa? Fuula hojii dha warraati. Eessaa kaasa? Eessa teessisa? Afaan jetta kanan fudhadhaa irraa kaasaa. Kan ala keessanii haa ta'u irraa kaasaati. Hingoona Waaqayyo jarana Waaqayyo nama kuusa. Barri kun hin darba yaa jarana. Barri boo'ichaan kun hin darba hin dabarsa Waaqayyo. Hin dabarsa Waaqayyo bara rakkinaa kana hin dabarsa Waaqayyo. Dhugaan asirra darba'ee. Oofaa as gidduudhaan tarsa'ee darbatamu tokko argeera. Wanti tokko tarsa'ee baay'eera gidduu kana. Moofaa wayii tarsa'ee ani babbadu argeera. Moofaa wayii gidduu kana. Tasa namarraa kan taasa waan adda jedhee keessa kootu dhaggeeffatu akka naan jedhe seenaa nama kaaressa moofaa baasan irraa tasaasa iyyaara nama dhiyeessa bobbaara gooda taasa Waaqayyo gaariidha isinan uumse yaamee jedhadhaa fudhadhaa saba Waaqayyo eewudha quufuu kan barbaadan eewudha quufuu kan barbaadan eewudha Waaqayyo naana kuusu kan jettan dhugaadha sagalee Waaqayyo gaggeessaa koo jala jiraattu yoo ta'ee jedhe Waaqayyo ani lafa onaa keessattuu isinan quufsu takkaayyuu quuftu haalli keenyuu quufatti sin geessu sin jedhu yoo ta'e lafa onaa keessattuu nan quufse asiin qabnu yoo ta'e Finfinnee nama qabnu yoo ta'e Naqamtee keessa nama qabnu yoo ta'e gubbaadhaan qabnu. Isa gubbaa dubbataa jira. Warra Naqamtee keessaa dubbataa jira miti. Warra Finfinnee dubbataa jira miti. Warra Ameerikaa jirtu dubbataa jira miti. Yesuus isa waaqarra jiru dubbataa jira. Abbaan sagalee kanaa Waaqayyoo dha'ee. Yeessa katoora daayaas. Abbaan sagalee kanaa Waaqayyoo dha'ee. Asirraa fuudhee dubbachaa jira. Dhugaadha kun immoo
bara soba ta'e qabu sagaleen bara soba abbaa barbaade soba malee bara soba ta'e qabu sagaleen akka jedhe ani lafa onaa keessatti iyyuu sin quusa. Garuu maal godhe jedhe geggeessaa godhana jira. Geggeessaa godhana jira. Macaafa qulqulluu keessaa waan tokko tokko dubbisaan ture. Macaafa qulqulluu keessaa. Ergaa soddomii tokko kudha afur baasaadhaan saba koo gaarummaa kootii nan quusa. Utuu jedhu dhagee saba koo gaarummaa kootii nan quusa. Faarfannaa 81:16 immoo qamadii isa caaluuf dammaa nan quusa saba koo. Qamadii isa caaluuf maali? Dammaa nan quusa. Faarfannaa 81:16 immoo ani saba koo bara dheeraadhaan nan quusa. Waaw! Maqaa Yesuusiin bara dheeraadhaan quufa. Ola deemaan nu gidduudhaan du'e. Ola deemaan nu gidduudhaan du'e. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bara dheeraadhaan quufa. Bara dheeraadhaan isin haa quusu Waaqayyo. Ani bara dheeraadhaan saba koo quusa jedhe. Faarfannaa 105 akka jedhe waan gaariidhaan saba koo quusa jedhe. Mee waan ittiin quuftan bara dheeraa waan gaarii. Si kana sammuu keessatti godhata. Bara dheeraa waan gaarii. Geggeessaa Waaqayyo keessa jiraannaan bara dheeraadhaan quuftu. Bara quuftanii boqottu gaafa boqottan. Karaatti isin ittiin yaa Waaqayyo na gargaari waan haa ta'e achi deebisee irraa eegadama abbaan dura dhaqonnaa nu qochisiisu. Achi deebisee irraa eegashii bara dheeraa ijoollee keessan guddifattanii barsiifattanii iddoo guddaadhaan geettanii jaatanii isaanii hundumaa agartaniiti. Isee jettanii sobbii nu gaafa deemtan. Haleluuyaa. Eewu gammada Waaqayyo. Eewu gammada Waaqayyo. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Eebba guddaadhaan as gidduu jira Waaqayyo. Waan namatti dhageessaniittu warri heerumne heerumtanii, warri fuune fuutanii, ijoolleen keessa godhatanii, barsiifattanii, iddoo gurguddaadhaan geessanii, fuusifattanii, heerumtanii, erga waan baay'ee argitanii itti bara dheeraadhaan isin eebbisama. Ilaa nama geggeessaa isaa jala jiraatuuni bara dheeraadhaan si quusa. Waan gaariidhaan si quusa. Waan gaariidhaan. Utuu tokko dhageessanii gaarummaa tokko dhageessu. Utuu isa tokko gammadaa jettanii isa tokko gammadu. Isa tokko gammadaa jettanii isa tokko gammadu. Gammachuu didirribii ta'a. Geggeessaa Waaqayyoo keessatti waan gaarii quufuutu jira jedhan. Waan gaarii quufuutu jira. Egaa adeemsi Waaqayyoo saba isaa adeemsisu lafa onaa keessaa gara geggeessaa Waaqayyooti jiraachuutti gara kanaatti adeema. Waaqayyoo saba isaa hin quusa. Maqaan Waaqayyoo kana eebbifamee haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo kana eebbifamee haa ta'u. Lafa onaa keessatti hojjetee saba isaa quusuun amala Waaqayyooti. Wangeela Luqaas irratti yoo laattanii turte boqonnaa 9 lakkoofsa 12 hamma 17 Waaqayyo lafa onaa fi gogaa keessatti qurxummii 2 deena 5 nama meeqa nyaachisa? 5,000 meeqaa meeqa deena 2 5 nama 1,000 eessatti quusa? Lafa onaa keessatti. Lafa onaa keessatti. Saba sararaama. Saba biyya isaa jala taa'ee sararaama. Lafa onaa keessatti. Raajiin taa'ee irratti raajinaan. Iddoon jiru kuni iddoon itti nama ta'u miti jedhinaan. Eessatti? Yoo Waaqayyo geeddaruu barbaachisa ta'e yaa geeddaruu ameen. Badaa ijaan ta'u.
geeddaruu barbaachisaa yoo ta'e innuma geeddaru. Garuu Waaqayyo jireenya keessan geeddaree uffata sagalee isaaniitti jedhu bara gaariidhaan waan baay'eedhaan isin ga'uudhaaf haalli isin amma keessa jirtan wanti daangessu tokko iyyuu jiru. Iddoon keessa Waaqayyo waan murteessu isin qabu waan daangessu isin qabu. Sadaqee jedhu baay'ee. Ameen. Kana bifa kanam. Haleluya. Amin. Chakato madi. Dera la sura la madi. Eges kompara la madi. Bina kedes.